Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya daawwataa kan jirtan qophii siimboo keenya har'aatiin godina Boorana Bahaa Aanaa Areerotti egaa dhimmoota aadaadhaan wal qabatan keessaa tokko simbiraan ga'uuf jenna. Dhimmi kunis egaa dubartoonni aadaa qabu yeroo keessattuu galma ijaaran waan ittiin ijaaran akkasumas immoo weellisaa yeroo galma ijaaran aadaa mataa isaatii kan danda'e kana qaba. Kanumaaf egaa nutis aadaa kana simbiraan ga'uuf jenna. Dubartoonni egaa waan ittiin galma sana ijaaran qabatanii mana isaaniitii wal maamanii haala fi seera guuttateen galma kan ijaaranii egaa maalumaafuu kallattiin gara sanatti sin dabarsinaa daawwannaan keessan waliin haa ta'u turtii gaarii. Aguyyoo hoota galma biyya geesse buyyoo amadda. Yakubu sama ada waga guda nunde biya biya iyo iyo bani kala ada napa hiya ada den guda nunde biya biya galma yeroo ijaaranii saqaasii fudhatanii buuyyoo qabanii fudhatanii dhufanii ijaaran geessanii walii yaamanii eelelle hoota galmi ijaaraa jedhanii saqaasii fudhattee buuyyoo qabanii fudhattee dhuftee ijaarte kaarilee dhaacha waan galmaan ijaaran muka galmaan ijaaran arooras qabatanii dhufan buuyyoo galmaan qabanii walii qabatanii dhufanii ijaaran kaarilee dhaacha. Hoteelli galma ijaaraa yoo jedhan buuyyoo qabanne yookaan muka qabanne dhumne ijaara. Yoo ijaarree wadhaanne dhammuudanne haarilee dhaanne irra baane sirbin. Nama akkuma dhufee 30 ta'e yookaan 50 ta'e gurmanne ijaarree midhaase. Haarilee dhaachaa jilabbaa jiru haba galmaa dhaqee icha dhaachaa ijaara. Inni jilum jilaan johee jilarochoon johaa jilabbaan tolfat gololollaan johaa inni dhaan. Yoo jilsalfate abbaanu jilifin johaa gololfatee ittiin akkasitti midhaasine ijaarree fi midhaasine dhaanna. Wanni hojjannoo marda jirra. Marda kan galmoodhaadhanii galmitti dhaabne galma kan nadheen ijaara nadheen gisee galmi ijaara duutti saqa qabattee siiqee qabattee waan galmaan ijaartu buuyyoo qabattee muka galmaan ijaartu fudhattee mana baatee dhuftee galmi ijaarte haarilee dhaatte galma keessallee sirbitee waan akkasii dhaatte dhiirtillee dongora waan akkutubaa jirtee dareerti. Ijaaraaf habaan immoo hojii nadheeniiti. Ijaara dhumna akkas waan akkasiiti ijaara. Jilabbaa jiloo habaa galmaa dhaqii. Jedhanii akkas qabanii wal jala gurmatanii qabanii dhaatan. Namni beeku guddaa baay'ee guddaa gisee saatiin ganadheen lilleen cufu dhuftee ijaartollaan kun yeroo ijaaran gisu aduu saafa geette kan gad dhufanii ijaaran. Adosiin dhiin galanii namu galchuma gala. Dhiirilleen ka gargaaruun jira. Dareera cira dongora cira. Malee dhiirin ijaaru. Dongora ciree ala dhufe ana ciree armi dhadhaaba. Dongoronni dhadhaabee dubartooti dhufteetti ijaarti. Dareeranii nutuba dhiira cira. Malee dhiirti hin ijaartu. Kan immoo galmi guyyaa 27 ijaaranii guyyaa qar 24 ijaaranii yoo sadiin nu hafe guyyaa sun cufa akkasuma jecha ijaara. Nama guyyaa cufa yookaan nam 20 nam 30 nam 50 akkasiillee guyyaan akkasii ijaara yaa. Saqa limaati namni ilmi qabcufti guyyaa gubbisa kan tolfate kanum qabate kanumaan galma ijaara. Siiqqee qabate siiqqee ta'ellee walumaan akkanatti midhaafate aadaan tanumaan ijaarti. Waan jilaati fayyadu waan ilmaati namni ilmi qabu tanum qaba. Ilmi dhaluu fi saraa kan godhate. Meeshaalee nuti ijaaru numatti dhufata. Muhaalee buuyyoolee yookaan bichaalee cufa numaa dhufata. Miileen elillaan kuno boroof maani qodaa hancufa akka keessatti affifannee midhaafannee galma kee midhaasnee ijaarree aadaa jila akkasiin geeggeeffate. Namni kun ammoo galma lallabanii
nadheen tawarqee jirtu cufa taal hin jirre cuttinu gurmoofte waan aadaa galmaan jaaran sun saaqafe fudhattee siiqqee qabatte buuyyoo galma dhaamatte muk galma yaayyuu qabatte yemmuu warqee jiru gurmaayee gurmuun dhufe galmsun jaara. Haallee dhaatanii liibaan eeggalla aadaan abbaa yaadateen guutanna nuurul gala biyya waan akkasii dhaatanii jaaran. Jaarra deebi'an immoo gita isaaniitti argatanii in sirban sirbloonii jedhanii sirbi itillee buufatanii sirban. Sirbi gahe atuulla dhiiteetillee nu buusa jedhanii itillee san gubbaa yaajanii sirbanii loon faarsan. Booree sileellis yaaladhe sigeessis kashoon akka nama shaankuraan deemsis jedhanii warreen kukee dheertu waan akkasii dhaatanii sirban. Booree fuulii caama diiduu fuulii naama jedhanii waan akkasii dhaatanii ittiin faarum looniiti loonuu fe'in kan akkas faarfannee loon akkasii dhaatanii ittiin sirban. Galma amma galmi jaaruu jiranii galmoodaati. Galmoodaa kun eegi arda kan qubatanii jalqabee jaarsi kosii ala tokkoffaa ka jaarsi kosii itti ijaarama. Jaarsi kosii irra ba'anii galma abbaa gadaa dongoran. Dongora jaarsi kosii jalqaba. Akkasitti ijaarame jechuun bulii 27. Galmi gisa ijaaranii seer qaba. Yaa'ii bokkuu qaba in lallaban. Yaa lallabanii elelle koota galmi jaara elelle galmi jaara jedhanii yeroo sadii lallabanii achiin boodatti elelleen hin dhufti. Muka galmaan jaaran qabattee saqa qabattee akkasiin dhufte jaarti. Walit dhufte jechuun eddattee gisa jaaran kan immoo faaruu dhaatan. Haarileedhanii abba jila faarsu. Abba jila kan hin faarsanii waan nama onnachiisaati faaruu aadaa keessaa. Haarilee jedhanii kan dhaatti akkana jaaran wal gargaarte akkanisitti quncayiidha jaarti. Muki kunin muka elellee talaamura arooressi jedhama. Muka elellee nara cirti dongora immoo dhiira cira. Dongora kanaaf arooressi kun cirame akkasitti eegi muki qophaa'een booda saatiin itti ijaaranii akkuma reefu isin jedhe bokkuun lallaba. Lallabanii gisa suni saatii namni lallabsunti gisum suni dhufan jechuudha. Jaartee akkasitti gisa lallaban suni jaartee muki qara qopheeffattee jirti akkasitti ijaaran. Baay'inni gara 30 ta'uu danda'a 40 akkaataa itti lallaban suni namni itti argamu. Gisee namni yaa'ii muluun ijaara immoo saatii sunti elellee gara nama 40 50 akkasitti baay'ee ijaara. Aadaan kun aadaa bareeda. Aadaan odaa jedhamu aadaan kun amma gambiraatiin yeroo abbaan gadaa gooroo fixachuuf qophaa'e. Gisee gargari galli baalli kennuuf kan qophaa'e gooroo fixachuu isaa xumur kan beekamuun odaa. Odaani gargar deebii gooroo irraa baalli nama kennuuti. Namni odaa bule lubbuu bulaa jedhama. Maanguddoon lubbuu bulaa jedhanii odaa buluun akka malee Oromoo Boorana biratti faayidaa guddaa qaba. Akkasitti gisee baalli kennuuf kan akkasitti bulan. Amma yeroon kun as keessa aadaa gammachuu tarmee jira. Gammachuu namni kun elelleen kun yeroo kanatti faaya aadaa naqattee bareeddee midhaadde dhufti. Yeroo midhaadde kana asii taphachuullee ni jira. Omaadaa hojjechaa taphachaa baacoo qoosaa tapha wal argaa yeroo kaan namni mana ufitaa kaan walitti dhufee gammachuu fi ittiin dabarse jechuudha. Affoolii aadaa ammoo as keessatti argama. Yeroo jila kanatti jilti kun jila ba'an jedhan sun asitti yeroo kaan hin argitu in agarte. Namni hin beekne illee asirra bargisee jila kana gisee dhufan kana walirra barata. Waan dhaatan kanayyuu tokko waan dhaatan hin beeka tokko waan dhaatan hin beeka. Elelleen tun ammoo yoo hin caqabtu waan wadhaatti waan isiin dhaatti kan yoo qabde laatti seenaatti kee jira. Seena bareeda akka sagalee mi'aakaatiin hojjaatiin hubatte akka malee dammaa kee jira jechuudha. Faaya aadaarra mul'ata. Wanni seenaan dabriin dhaatiin tutti waan hedduu tan keessatti argamu. Kanaafiyyuu akka malee waan bareedaatti.